Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarra fuuni warroonni amantaa biraa hordoftanis jirtu Oromoo tiyyaa baga jiraattanii nageenyi kiyya bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabu isiniin jedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin anillee fedha rabbii guddaatiin har'as deebi'ee dhufee jira. Warroonni maatii kiyyaaf haaraa taatan subscribe like gochuu hin dagatina. Warroonni dura maatii kiyya taatan baga nagaan na eedan isiniin jaa hordoftoota kiyya har'allee yaada wayii qabadhee dhiyaadhe. Waan akkaan nama gaddisiisu. Dhiyeenya kana waanuma akkaan nama gaddisiisu arguutti jirra. Rabbiin wallaahi nu haa baraaru. Maadire hedduu takka nama ulfaata jechuudha. Hedduu waan dubbachuufis afaan namaatiif illee gaarii hin taane. Hedduu waan namatti ulfaatu arguu fi dhaga'utti jirra. Rabbiin bara akkamii keessa akka nu faayimuuti. Bara nagaa nu haa godhu namallee haa qajeelchu. Akkasii isiniin jedhaa egaa wanti har'aaf qabadhee dhiyaadhe. Waan sooshaal miidiyaa kanarraa miidiyaa garaagaraa irra deddeemaa jiru wayii waan akkaan nama gaddisiisee arge anillee waan yaada kiyyaa irratti kennadha jedhee dhufe inni sunis maal yoo jettanii haadha manaattu abbaa manaa ajjeesee mana keessatti dhoksitee awwaaltee jedhamaa jira. Wallaahi waan amanuufis hedduu nama rakkisu waan immoo dubbachuufis bakka afaan namaatitti hin tolle. Zabana kana rabbiin nurraa haa jijjiiru jechuu malee waan jennu takka iyyuu hin qabnu. Yookaan abbaa manaattu haadha manaa isaa ajjeesa yookaan immoo haadha manaattu amma inumaayyuu haati manaa abbaa manaa isii ajjeeftee mana keessatti awwaaltee jedhamaa jira. Waan dubbadhus waan jedhus hedduu na dhiba. Namatti ulfaata waan hedduu namatti ulfaatu gurra namaatiifis dhaga'uufis waan hin tolle. Bara akkamii keessa jirra garuu maali akkatti garaa walitti jabaachuun bara akkamii keessa akka jirru kuni alaamamma qiyaamaa kan jedhan san ta'uun oolu malee wallaahi hedduu nama jibbisiisa jechuudha. Hedduu nama jibbisiisa hedduu nama gaddisiisa illee. Haadhaaf abbaan ilmoo ofiitti garaa jabaachuu argaa jirra. Haadhaaf abbaanis ilmoo ofiitti garaa jabaatanii ilmoo ofii badhetti gatanii mucattii kaleessa san argitan jedhee yaadaa jira yoon arginillee seenaatii dhageeffadha. Akkasuma mootiyyuu abbaan manaatiif haati manallee garaa walitti jabaachuu maali kuni garuu zabana duraanii wal ajjeesuu dhiisee kun ilmi namaa wallaahi haawwatiin keenyallee akkatti nu guddisan argumaan guddanne bara keenya kana keessa maaltu akka deemaa jiru maaltu akka ta'aa jiru bichaa adoon hedduu takka nama dhiba hedduu nama dhiba. Hundaafuu rabbiin nu haa laaffisu. Haati manaa abbaa manaa isii ajjeeftee siree gubbatti ajjeeftee jedhamaa jira. Siree gubbatti ajjeeftee inumaayyuu boolla qottee mana keessatti awwaaltee akkasitti poolisiin qoochisiisee baasisee jedhamaa jira. Garuu isiin daffaarii akkamitti akkana daffartee ka ajjeeftirrammoo deemtee akkasittuu harka mootummaatti kennachuu diddee ganaa isa barbaachisiiftee warri ollaa irratti beekan jedhan. Barbaadaa odoo isiin jettuu haasaa asiitirra namni nama ajjeese hin beekama nama ajjeesuu dhiisi namni waa balleesse iyyuu hin beekama. Afaan jarjaruu isiitirra namnarra akkasirraatti shakkanii isii boo qoratanii jedhan mana keessatti yoo seenanii ilaalan boolla qottee manuma keessatti awwaalte jedhamaa jira. Yooma akkasis gootemee deemtee mootummatti harka kennattee yoo bakka awwaalchisaa maaragaan awwaalame maal qaba silaa gootee jirti mana keessatti isa awwaalti guyyaa 10tti argamee reeffichi baafamee jedhamaa jira. Miidiyaa garaagaraati irratti odeeffamaa jira. Wallaahi waan akkaan hedduu nama gaddisiisaati hedduu nama gaddisiisa. Dheenuma kana haadha manaa ofii ajjeesee aartistiin keenyallee argitanii jirtanii. Ammallee immoo deebi'ee waan akkanaa kun yoo dhagayamu achi durallee immoo ijoollee ajjeestee midhattee wayii sarratanyaan mana namaa keessa dalagdu ijoollee lama bakka takkatti ajjeeftee wallaahi hedduu na gaddisiisa. Ani maal akka namni yaadaa jiru bichaa naan galle akkamitti akka sammuu kamiin akka yaadanii qalbii kamiin akka irtaa godhaniitiin nama ajjeesan nama jibban san ajjeesanii garuu bakka jaalatan hin taa'an jedhanii yaadanii nama san ajjeesanii hin beekne wallaahi baay'ee tokko nama ulfaata. Manumaa deebi'ee haadha manaatiif abbaa manaa jechuun gaaddisa waliiti. Yoo waliif hin taane illee wal hiikanii gargar deemanii jiraachuu danda'anii maaltu ajjechan nama ga'e garuu inni isaa jiraatu isiinis deemtee jireenya ofii jiraachuu dandeetti. Wanni ajjechan nama ga'e takka illee jiraanatti hin fakkaatu akka
gama kiyyaatitti yoo waliif ta'an waliin jiraachuu, waliif hin taane taanaan gargar deemanii namuu jireenya ofii kophaa kophatti jiraachuu osoo danda'anu wal ajjeesuun garaa akkasitti walitti jabaachuun garaa akkamiin akkasiin ajjeefte. Dubartiin garuu akkamitti akkasii garaa jabaatti. Kan dubartiin garaa jabaatti illee jedhee hin yaadu. Jabaattee jirti kaakunoo jabaattee jabaannanuu abbaa manaa isii ajjeefte. Nama tokko baay'ee tokko wallaahi bineensumaan addan uumne. Sammuu nama tokko illee akkamitti akka yaadullee hedduu nama dinqisiisa. Garuu barri keessa jirru kun zabana dhumaati. Zabanuma akiriin jedhan amma natti fakkaate wallaahi kan jedhan sun. Hedduutu akka nama gaddisiisaa waa hundaafuyyuu yaa uummata keenyaa, yaa shamarran teennaa, yaa hawwolee teennaa, isinii warri mana keessatti gahee guddaa qabu. Yoo abbaan manaa keellee nama hin taane taate obsitee fi dhoksitee fi wal gorsuun, wal sirreessuun, wal hubachuudhaan maatii kee sirriitti kan mana kee itti oofatu haadha manaati. Yoo haati manaa mana keessatti jabduu taate abbaan manallee nama jabaa ta'a. Sila kana ta'ee fi wal ajjeesuu yoo ittillee aarte yoo dandeette gorsuu, gorsa kee hin dhageenye taanaan deemtee biraa bakka barbaadde jiraachuu odoo dandeettu nama ajjeesuu wanti nama ga'e hin jiru. Miidhaa walirratti yaaduu wanti nama ga'e hin jiru. Ilmoota illee hin dararinii yaa shamarran teenna. Akkasuma immoo abbaan manaa keellee hin dararin. Amma namni walitti galuuyyuu sodaate dhugaa rabbii dubbachuuf. Wallaahi laziin baay'ee tokko nama sodaachisa. Namni garagara jiru keessattuu jechuudha. Walittumattuyyuu dhufuu sodaate akkatti garagar nama meeqatu taa'utti jira. Ani erga gaafa aartistiin Taajuu Shurrubbee haadha manaa isaa ajjeesetti hin namni hundi wallaahi yoo bilbiluuyyuu bilbilaanuu jechuudha. Namni hundi sodaata bakka. Namni hundi yoo walumaa yoo dubbisnu namni nama ajjeesuu jammaree minaamin jedhanii sodaataa jiran nama hedduutu sodaa keessa jira. Innaa warri garagara jiruuyyuu walitti galuu sodaate amma irraan deebi'ee immoo haati manallee abbaa manaa ajjeeftee yoo jedhame duraan zayitii walitti naqaa turanii haati manaa abbaa manaatitti zayitii naqaa turte nama meeqatu zayitii wal balleesse. Amma inumaayyuu kara namsee dhuftee jirti. Namni wal sodaatee jira. Namni halaala jiru walitti galuu sodaatee. Akkasuma immoo kan wal jala jiruuyyuu wal sodaate. Wallaahi wal sodaatee jira. Baay'ee tokko wallaahi zabana akkamii keessa akka jirru hin beeku. Ani hundum wallaahi hin beeku. Wallaahi nama jibbisiisa. Hedduutu akka nama jibbisiisa. Yaaboo garaa walii haa laafnu. Garaa walii laafa yaa uummata keenya maali kana hunda. Way diina baalee baargama walitti hin dhufne. Haadha manaa jechuun qaama nama saniiti. Abbaan manaatis qaama isiiti. Qaama ofii namni ofirraa muree hin darba. Ani garuu abbaan manaa akka qaama kiyya tokkootitti ilaala. Gartokkee qaama kiyyaatti ilaala. Qaama ofii kana namni ofirraa muree hin darbaa isin yoo jettanii. Akka waan qaama ofii ofirraa murtee darbiteeti amma namtittiin sun dhugaa rabbii yoo dubbanne. Abbaan manaa ofii ofirraa ajjeefte jechuun akka waan qaama ofii gara tokko ofirraa murtee darbitee natti fakkaata. Akkasuma immoo ka haadha manaa ajjeesullee akka waan gartokkee qaama ofii ofirraa muree darbuu nama fakkaata. Innaa aarii waan nama hin goone hin qabdu yeroo saniif sheexaanii namatti waswaasti. Waan akkanaa yoo jechuun qalbii keessa waa yaaddee jiraatte godhi jettee sheexaaniitti illee. Innaa hanga tokko of tasgabbeessuuf odoo yaaddanii yoo ittillee aartaniitiin hin jettan aarii daangaa malallee yoo ka aartan taate mana addaa wayii cufattanii hanga yerootiif jechuu yookaan iddoo addaa wayii yaanii kophaa wayiitti baatanii itti yaaddanii waan san aarii ofirraa galchatanii osoo itti deebitanii hedduu dansaadha. Akkuma aartanii waan san jarjaranii gochuun wallaahi waan baay'ee tokko nama jibbisiisate akkaan nama jibbisiisa. Waan takkaa duraanillee hin dhageenye zabana keenya kana keessatti ta'amaa jira. Haa of eeynuu yaa shamarran teennaa yaa dargaggoo teennaa bakka jirtanitti seenaan kun baduu qaba. Seenaan nama ajjeesuu. Abbaan manaa haadha manaa ajjeesuu, haati manaa abbaa manaa ajjeesuu, haati manaa abbaa manaatitti zayitii naqu. Akkasuma waa hedduutu jira, waa hedduutu dhagayamaa jira. Waan afaan namaatiif dubbachuunis tasumallee hin tolle. Rabbiin zabana kana nurraa haa jijjiiru. Rabbiin uummata keenyallee haa qajeelchu. Har'aaf yaadni ni qabadhee dhufe kanuma fakkaata. Bakka waan hin dubbadhullee na dhibee jira wallaahi. Waan hin dubbadhullee hedduu nama jibbisiisa. Jireenya si jibbisiisa bakka. Jireenyumaayyuu si jibbisiisa. Waan akkana kana dhageetu jireenyuma keetuyyuu si jibbisiisa. Waan akkaan nama jibbisiisu dalagamaa jira. Rabbummaan bichaan nu haa laafisu. Akkas isiniin jedha. Bakka jirtanii akka amantaa keessaniitti isinillee afaan beeytanii rabbiin kadhadha. Akka rabbiin waan hundaayyuu nuuf laafisu jechuudha. Uummata akkana garaa walitti jabaatu kanallee akka rabbiin garaa walitti laafisu. Akka amantaa keessaniitti rabbiin kadhadha. Har'aaf yaanneen qabadhee dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.
hedduu balleessillee dhiifama naa godhaa isiniin jedha obboleeyyan bakka waanuma hedduu natti dhaga'amee fi waanuma hedduu na jibbisiisee fi sooshaal miidiyaa kanaayyuu fayyadamuuyyuu na jibbisiisee jira wallaahi waan akkana kana dhagahu hedduu nama jibbisiisa. Sooshaal miidiyaan kun akkuma faayidaa qabu miidhallee qaba. Yoo waan hin taane kanarraa dhageettu si jibbisiisa. Akkasuma immoo sooshaal miidiyaa kanarraa waa hedduu baratanii waa hedduu baratan yoo jechuun abbaan seeraan itti fayyadame waa hedduu barumsa irraa argatta. Yoo immoo ittiin fayyadama isaa hin beekne akkasuma miidhaan isallee hin baay'ata. Innaa kan isiniin jedha viidiyoolee isinitti dheeressuu hin barbaadu. Nagaan naaf jiraadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.